Jaalatamtoota qaqqaaliiwwan ilmaan Oromoo bakkuma jirtanitti nageenyi isiniif haa ta'u isiniin jedha. Guyyaa har'aa waan baay'ee ilmaan Oromoo hunda fayyadu qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Waa'ee seerruga afaan Oromooti. Yeroo ammaa kanatti namoonni baay'een qubee afaan Oromoo qajeelanii sirnaan qubeessuu rakkataa jiru waan ta'eef baay'ee isin gargaara jedheen abdadha. Kan barreesse Kaana'uus Kaasaa Baay'isaadha. Kan ammoo tolaan isinii maxxanse Obsa Abdiisaadha. Nafaana turaa anis sagalee jijjiireetiin isiniif dhiyeessa. Kutaa tokkoffaa Afaan Oromoo afaan miiliyoonotaan dubbatamu yoo ta'u akka addunyaatti sadarkaa ol aanaa qabatee kan argamuu fi akka Afrikaattis dubbattoota hedduu qabaachuun afaan beekamaadha. Kunis tokkoffaan Siwaayil namoota miiliyoona 99tu dubbata. Lammaffaa Hausaa namoota miiliyoona 55tu dubbata. Sadaffaa Afaan Oromoo namoota miiliyoona 50tu dubbata. Oromoon Afaan Oromoon waliif gala. Afaan mallattoo eenyummaa saba tokkooti. Wantoota Oromummaa ibsan keessaa inni jabaan Afaan Oromooti. Afaan Oromoo seeraa fi sirna mataa isaa danda'e qaba. Kunis seerluga Afaan Oromoo jedhama. Afaan Oromoo barreessuuf kan itti gargaaramnu qubee jedhama. Qubeen Afaan Oromoo dubbachiiftuu 5 yookaan dubbachiiftuu 5 fi dubbifamaa 21 of keessaa qaba. Dubbifamaan koonistaant, dubbachiiftuun vowul. Qubeen Afaan Oromoo qubee gurguddaa fi qubee xixiqqaa of keessaa qaba. Qubee gurguddaa yookaan capital letter, qubee xixiqqaa yookaan small letter isaanis dubbachiiftuu qubee gurguddaa A, E, L, I yookaan akka I Afaan Oromooti. A, E, I, O, Uudha. Dubbifamaan qubee gurguddaa Ba, Ca, Da, Fa, Ga, Ha, Ja, Ka, La, Ma, Na, Pa, Qa, Ra, Sa, Ta, Va, Wa, Xa, Ya, Za. Dubbachiiftuun qubee xixinnaa E, A, E, I, O, U. Dubbifamaan qubee xixiqqaa Ba, Ca, Da, Fa, Ga, Ha, Ja, Ka, La, Ma, Na, Pa, Qa, Ra, Sa, Ta, Va, Wa, Xa, Ya, Zaadha. Sagalee dubbifamaa fi dubbachiiftuun walitti hidhamuun sagalee uumu. Kana jechuun dubbifamaa eda'uu, dubbachiiftuu sagalee. Fakkeenyaaf tokkoffaa Baa eda'uu A qixa ta'a Ba'a. Lammaffaa Daa eda'uu E qixa ta'a Daa'e. Jecha yookaan word sagalee fi sagaleen walitti hidhamuun jecha uumu. Kana jechuun sagalee eda'uu sagalee jecha. Fakkeenyaaf Ba'a eda'uu Daa'e Ba'a qixa ta'a Ba'a Daa'e. Hubachiisa jechoota dheeraa, gabaabaa, laafaa fi jabaa haala gaariidhaan yeroo biraa ilaalla. Kanaafuu mee hima fi akkaataa hima ittiin ijaarru waan xiqqoon arjoomuu barbaada. Hima yookaan sentences. Himni jecha gaalee yookaan ciroo tokkoo fi isaa ol irraa ijaarama. Fakkeenyaaf tokkoffaa ana yookaan tokko qofa. Lammaffaa maal taate, maal eda'uu taate. Sadaffaa har'i guyyaa ayyaanaati. Har'a eda'uu guyyaa eda'uu ayyaana. Afraffaa kaleessa nama hedduun arge. Kaleessa eda'uu namaa eda'uu hedduu eda'uu arge. Shanaffaa qeesiin mooraa bataskaanaa keessa jira. Qeesii eda'uu mooraa eda'uu bataskaanaa eda'uu keessa
eda'u jira. Jahaffaa galaanaa fi lalisaan xayyaara tokko yaabbanii Ameerikaa deeman. Galaanaa fi lalisaa eda'uu xiyyaara eda'uu tokko eda'uu yaaban eda'uu Ameerikaa eda'uu deeman. Fakkeenyonni ja'an armaan olii kunneen himni jecha gaalee yookiin ciroo tokkoo fi isaa ol irraa ijaaramu akka danda'u salphatti nu hubachiisu. Himni maal of keessaa qaba? Himni yookaan gulummoo subject, gochama object, ibsa maqaa adjective, xumura verb, sagalee xumuraa grand, ibsa maqaa adverb of keessaa qaba. Fakkeenya tokkoffaa galaanaa fi lalisaan xayyaara waliin yaaban. Galaanaa fi lalisaan yookaan gulummoo xiyyaara gocha fudhata waliin yookaan ibsa xumuraa yaaban yookaan xumura. Lammaffaa laataan konkolaataa diimtuu yaabbate. Lataan yookaan gulummoon konkolaataa gocha fudhata. Diimtuu maqaa ibsa. Yaabbata xumura. Sadaffaa ani foon diimaa nyaachuu baay'een jaaladha. Ani gulummoo foon gochama diimaa ibsa maqaa nyaachuu sagalee xumuraa baay'een ibsa xumuraa jaaladha xumura. Har'aaf nu ga'a kutaa lammaffaa itti fufaa. Qalamni kee haa mirgus naaf jedhaanii. Kana fakkaataa waan na waliin turtaniif hedduu galatoomaa. Waliif sheer godhuun irraa baradhaa. Kanahus baay'ee galatoomii waan gaariidha siin jennaa ulfaadha.